Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroon amantii biraa sashamar kafuuni bagana gangara chaanaalii Aziz Jaalutti dhuftanii jechuudha. Egaa har'a kan nuti waliin ilaallu akkaataa jechuudha. Iimeelii mataa keenyaa banannee yuutuubii chaanaalii itti banannuudha jechuudha. Egaa wanti isin asirratti jechuudha xiyyeeffannoon hordofuu qabdan keessumattuu sabiskiraayib gootanii jechuudha barnoonni keenya fuulduratti jechuudha akkamitti akka irratti hojjennu YouTube irratti jechuudha saatii kamiin akka viidiyoo maxxansuu dandeenyu qabnu akkasumas wantoota garaagaraa kan waliin ilaalu ta'a jechuudha hanga YouTubein keenya monetize ta'utti. Kanaafuu isin nu waliin yoo barnoota keessan addaan kutuu dhiiftanii nu waliin deemtan kan milkooftan ta'a jechuudha. Aziz Jaaluudha akkana jedhaati barreessaa. Sana booda bakka kana tuqattanii jechuudha. Yeroo jechuudha subscribe gootan all bakka jedhu rakaachuun moo dagatinaa jechuudha. Maaliif viidiyoon jechuudha akka maxxanfamuun akkasin bira ga'u jechuudha. Kanaafuu barnoonni asirra jirus hin jira waan ta'eef bakka pileelistii kana jechuudha bakka barnoonni walitti qabame kana jala seentanii jechuudha as keessaa waan fedhii keessan jechuudha waan keessa barbaaddan jechuudha viidiyoo tokko tokkoon daawwattanii jechuudha irraa barachuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha akkanatti yeroo viidiyoo walitti isinii qabamee jiru achi keessa yoo seentan jechuudha tokko tokkoon tartiibaan jechuudha waan kaa'amee jiruu fi haaluma salphaadhaan jechuudha irraa barachuun danda'ama jechuudha. Kana waan ta'eef amma jechuudha gara iimeelii deemne jechuudha iimeelii haaraa banannee YouTube chaanaala haarawaa kireet goonee dabalataan jechuudha yeroo immoo YouTube chaanaala kireet goone akkaataatti maqaa tolfattan waan baay'eetu hafe jechuudha. Waan baay'ee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha fuulduratti. Isin kanaafuu wanti isin gochuu qabdanu hamma viidiyoo kana na waliin ilaalaa jechuudha. Gara gileerii keenyaa dhufna jechuudha. Jalqaba irratti kabajamtootaa fi hordoftootaa yeroo tokkoo fi aappii iimeelii keenyaa gadi tuqna jechuudha. Amma iimeelii dhuunfaa keenya banannee gara yuutuubii chaanaalii kireet godhachuutitti deemaa jirraa jechuudha. Bakka piroofaayilii keenyaa kana yeroo tokkoof gadi tuqanna. Sana booda jechuudha ol harkifnee bakka jechuudha add another account jedhu kana yeroo tokkoof hin tuqanna jechuudha. Amma iimeelii keenya banuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Iimeelii chaanaala ittiin banannu. Google bakka jedhuun tuqanna jechuudha. Sana booda create account bakka jedhu kana jechuudha yeroo tokkoof gadi cuqaasna. Create account yeroo gadi tuqne for my personal bakka jedhu kana hin tuqattu jechuudha. Sana booda first name last name dha jechuudha. First name irratti jechuudha maqaa iimeelii ittiin banachuu barbaaddanii itti guuttu jechuudha. Maqaa keessan yoo namaaf banaa jiraattanis maqaa nama sanaa itti guuttu jechuudha. Nama maqaa kaniyya kanan guuta jechuudha. Kanan guutame yeroon kana guutuu sanaan jechuudha yoon fedhe next godhee fuulduratti deemuu hin danda'a jechuudha. Yoo immoo jechuudha maqaa namaatiin banuuf deemaa jirtan ta'e jechuudha maqaa nama sanaatti galchitanii sirriitti jechuudha tun dogongoriin maqaa nama sanaatiin bantu jechuudha. Sana booda yeroo keessanis ta'u kan namaas itti galchitan maqaa qajeela next tuqattanii gara kanatti isin fida jechuudha. Yeroo gara kana dhuftan monzi bakka jedhu kanatti baatii keessa jirtan jechuudha. Februaarii yoo ta'e maarchii yoo ta'e amma garuu apiriilii keessa jirra jechuudha. Kanaafuu apiriilii irra keenya guyyaan 29 jechuudha. Yeroo inni jedhu immoo 2000 guutuu jechuudha. Daa'isa jedhu guyyaa jechuudha akka warra Ingiliziitti. Kun immoo jechuudha fiimeeliidha jechuudha. Jenderii yeroo tuqattanii dhuftan jechuudha. Dhiira yoo taatan meelii rakaattanii yoo dubartii taatan fiimeelii sana booda next tuqna jechuudha. Erga gara kanatti dhufnee iimeeliin jechuudha akkuma isin argitan iimeeliin keenya qophaa'eera jechuudha. Keessaa tuqaa keessa sana jechuudha itti raayitannee fuulduratti deemuu qofa jechuudha. Kanaafuu isa jalqabaa sanarratti cuquliiseffadheen jechuudha next tuqadheen fuulduratti deema. Asitti jechuudha kabajamtootaaf hordoftoota paaspoortii jechuudha jabaa ta'e paaspoortii mataa keessanii itti galfattu jechuudha. Paaspoortii eenyullee cabsuu hin dandeenye. Erga kana gootanii paaspoortii keessan itti jabeeffattanii jechuudha next tuqattanii fuulduratti deemtu jechuudha. Sana booda ammas next tuqattanii gara fuulduraatti deemtu kabajamtoota hordoftoota
Egaa jechuudha amma iimeeliin keenya banameera. Erga iimeeliin keenya baname jechuudha wantoonni guutaman as keessa hin jijjiru garuu jechuudha nuti amma seera yuutuubii jechuudha hundumaaf seera googilii akkasumas kan yuutuubii tokkuma agigirii jennee fudhanna jechuudha. Sana booda agigirii yeroo jennee jechuudha keessaa nu baasa jechuudha. Gara duubaatti nu deebisa. Yeroo inni gara duubaatti nu deebisa egaa dhufnee jechuudha ammas bakka piroofaayilii iimeelii keenyaa gadi tuqna jechuudha. Bakka piroofaayilii kana gadi tuqne jechuudha iimeelii amma banannee irra seenna jechuudha. Iimeeliin amma baname kunoo jala kanatti jechuudha bahee jira. Isa tuqannee yeroo jennu jechuudha piroofaayiliin keenya kana fakkaata jechuudha. Refresh goonee wanti haaraa yoo jiraate ta'e jechuudha ilaallee. Egaa jechuudha sana booda amma gara YouTube applicationii deemna jechuudha. Gara YouTube applicationii yeroo deemne achi keessatti haaluma salphaadhaan amma jechuudha chaanaalii keenya uummachuuf deemna jechuudha. Bakka piroofaayilii keenya hin tuqanna jechuudha. Sana booda jechuudha YouTube biraa waan fayyadamaa tureef switch account bakka jiru kana tuqeen iimeeliin sila banadhe sana jechuudha fidee itti galcha jechuudha. Kunoo jala kana jira Abdulaziz Jabaluu kan jedhu kana jechuudha yeroo tokkoof gadi tuqa jechuudha. Amma iimeeliin keenya itti jijjiiramutti jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif baase jechuudha maqaa keessan guutuu wajjin yoo isiniif baasuu dhabe jechuudha isiniif baasuu danda'a garuu amma X tuqeen jechuudha akka haaraatti jechuudha ofiif isinitti agarsiisa jechuudha. X kana isii gara gubbaa kana jechuudha hin tuqanna jechuudha. Yoo barbaaddan immoo isin maqaa YouTube keessaniituma chaanalaan godhattanii asitti edit gochuu dandeessu. Ammas jechuudha bakka piroofaayilii irra jiru kana hin tuqna jechuudha. Sana booda create channel bakka create a channel jedhu kana hin tuqattu jechuudha. Bakka kamii kunoo jechuudha bakkan tuqe kana jechuudha kunoo bakkan xiyyatti isinii qabu kana yeroo tokko hin tuqxu jechuudha. Amma create gochuuf deemna chaanala keenya. Egaa asitti jechuudha maqaa chaanala keessanii edit godhattu jechuudha. Maqaa chaanala keessanii ittiin banachuu barbaaddan yeroo sirreeffattanii wanna gootan jechuudha. Asitti jechuudha chaanala keessan create gochuu dandeessu. Amma maqaa kana edit goonee ilaalla jechuudha. Edit name bakka jedhu tuqnee dhufne jechuudha. Asitti jechuudha maqaan keenya qubee 50 gadi ta'uu qaba. Akkanatti jechuudha maqaa keenya edit goonee jechuudha. Tartiibaan jechuudha hundi gongoriin maqaa barbaannu sana jechuudha. Maqaa nama biratti ittiin mul'achuu barbaannu sana itti galfanna jechuudha. Ergasii jechuudha gara duubaatti deebina amma isa jalaa kana ittiin buunu jechuudha. Handilii kana jechuudha yeroo nuti gaaraa jijjiirree ofii isaatii godanaa yoo hin jijjiiramu jechuudha. Garuu yoo inni godanaa kun kan inni ofii hin jijjiiru nutti hin tolle kan biraatti galfachuun hin danda'ama jechuudha. Isas yoo barbaadan edit gootanii jechuudha amma inni raayit isiniif godhutti itti fayyadamuu dandeessu. Egaa amma jechuudha maal gochuu tafee create channelii kana tuquu qofa jechuudha. Create channelii kana tuqnaan chaanaliin keenya amma jechuudha uumameera jechuudha. Amma YouTube channel qabnaa jechuudha. Egaa maaltu nu hafee jechuudha akkaataa itti viidiyoo gad lakkisan jechuudha. Viidiyoo gad lakkisuudhaaf immoo maal gochuu qabna ulaagaa guutantu jira jechuudha. Isa immoo gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Egaa jechuudha inni sila magariisa ture piroofaayiliin keenya amma gara diimaa jechuudha boruutti jijjiiramee jira jechuudha. Diimaa qulqulluu kan hin taanetti amma jechuudha akkuma isin argaa jirtan kanatti chaanalii keenya jechuudha amma uumamee jira jechuudha. Create video create gochuudha jechuudha. Content create content amma jechuudha create kana tuqne gara fuulduraatti yoo deemne jechuudha video yoo feene akkasumas video post yoo feene video gabaabaa liivii waan akkana nu gaafata jechuudha. Hundi isaa jechuudha seera mataa isaa qaba. Egaa jechuudha amma meemee tokkorratti gadi tuqnee ilaalla jechuudha. Duuba deemnee tokkorratti yoo gadi tuqne jechuudha nuti amma jechuudha meemee short video yookiin liivii tuqnee ilaallu meemee create kanarratti gadi tuqna jechuudha. Sana booda mee go live bakka jedhu kan tuqna jechuudha. Egaa go live bakka jedhu kan tuqne waan nu gaafata create short jechuun waan gabaabaa tokko jechuudha gochuu qabna ture jechuudha. Ulaagaa isaa fuulduratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Ammas upload video kana postii kana create postii na tuqne jechuudha. Asitti waa barreessuu dandeenya jechuudha. Hundi isaa jechuudha create shortiin kunis waanuma
wannoodha jechuudha. Kun immoo yoo viidiyoo waraabuu barbaadan akkasumas aad gootanii waan barbaadan fidanii gadhiisuu dandeessu. Egaa jechuudha kana fakkaata jechuudha. Garuu wanti isin dagachuu hin qabne jechuudha barnoonni YouTube kana qofaa jechuun miti jechuudha. Waan baay'eetu nuuf kana waan ta'eef namoonni jechuudha YouTube kiyyaa subscribe hin goone Aziz Jaaluu jedhaati jechuudha. Bakka kanatti barreessaati. Aziz Jaaluu jedhaati akkanatti jechuudha. Barreessaati mallattoo search tuqaati jechuudha. Yeroo inni isiniif dhufe subscribe godhaati. All bakka jedhamu kanarra kaadhaati jechuudha. Yeroo hundumaa jechuudha viidiyoon keenya daddafee akkasin bira dhaqqabuuf jechuudha. Barnoonni YouTube'n